jirtu walloo kamisee jirtu ijoollee wallaggaa jirtu. Waa'ee dhuma artista Haacaaluu irraan waan xiqqoo jechuu barbaadeen arra dhufe gara laayifiitti dhufe waa'ee albeema isaatii dhumarraa waa haasa'uu barbaade. Namoota baay'eetu biyya alaa kana keessa albeema isaa argachuu barbaada. iTunes irratti gallakkifamee jira, garuu namni albeema isaa mana keessa kaawwachuu barbaada, footoo isaa barbaada. Gaaffii keessan fuunee bakka dhimmi ilaallatutti dabarsinee jirra. Warri immoo gidduu kana guyyaa lamman kana keessa YouTube irratti sirboota Haacaaluu fe'amaa jiru riippoortii godhaa jirtan hedduu keessaniif galata isin galfachuufan dhufe. Baay'een isinitti gammadee baay'een isiniin boone. Haacaaluun har'a nu biran jiru. Haacaaluun garuu kan hunda keenyaati. Hunda keenyatti siqaadha. Namni Haacaaluutti siqeetti jiru hin jiru amma. Hundi keenya wal qixatti sinnee jirra. Gaafa inni lubbuun jiru haadha manaa wajjin yookaan obboleessaa wajjin yookaan hiriyaa wajjin walitti siqee jira ta'a yookaan waliin agarru ta'a. Amma garuu hundi keenya wal qixatti sinnee jirra Haacaaluu wajjin. Hunda keenyaaf tokkuma jechuudha. Duris nuuf hunda keenyaaf tokko, har'a garuu itti siqeenyi keenya Haacaaluutti nuti warri biyya lafaarra jiru hunda keenyaaf wal qixa. Haacaaluudhaaf kan sagalee ta'uu qabu hunda keenya. Dhugumaan Haacaaluun jaallanne yoo ta'e footoo isaa piroofaayilii irra kaawwachuu duwwaa otoo hin taane hojii inni isa dhumaa hojjetee lafa kaa'ee deeme kana booda Haacaaluu argachuu hin dandeenyu. Sagalee isaas kana booda isa kanaan dura jiru malee haaraa dhaga'uun waan danda'amu natti hin fakkaatu hin jiru. Garuu albeemni nama gadi ba'aa jiru kun akkamittiin wanti kun gurguramee ijoollee isaa maatii isaa gargaara waan jennu tokkoon keenyatu dirqama fudhatee irratti hojjechuu qaba. Hundi keenya wal qixa adooduu fi qabna. Hundi keenya wal qixa sagalee ta'uu fi qabna. Hundi keenya wal qixa waan kanaaf dirmachuu fi qabna. Oromoo ta'anii warri YouTube irra kaa'an sirba isaanii nan qaanaa baay'ee. Egaa hawaasa bal'aa kana keessa kashalabbeen waan akkasii sareen nama ciniintu hin jiru jechuu miti. Garuu warri nagaa ta'an immoo waan kana fuuldura dhaabbachuu qabna. Yeroodhuma kamiyyuu hawaasi tokko dhibba qulqulluun ta'u keessa waanuma makatti. Garaan haadhaa burreeraa jedhe Haacaaluun. Gootas dabeessa sin dhalcha waan ta'eefi hawaasa bal'aa kana keessas immoo kashalabboonni akkasii kun warri sirba isaa fuudhanii YouTube irra kaatanii subscribe ittiin argachuudhaaf, ittiin sooromuudhaaf, ittiin YouTube irraa waa corachuudhaaf yaadan hedduu jira waan ta'eefi warra kana akkuma sanatti dhiifne nuti garuu warri dhugumaan nama kana jaallannu seenaa Haacaaluu kana fuulduratti akka deemu barbaannu waan kana irratti duuluu qabna. Hamma dandeessaniin hundi keenya wal qixa arguu hin dandeenyu. Akkuma agartaniin walitti gaggabaasaa sheerii godhaa, inboxii walitti goggodhaa waan kana hundumaa biraan geenye jalaa cufsiisuu qabna. Aniif isin har'a yoo Haacaaluu faarsine gumaa isaa baasuu yoo dadhabne warra Haacaaluu nyaate irriba dhowwina. Kanan dagatina yeroo hundumaa waa'ee Haacaaluu yaadannee gaafa waa barreessinee waa dubbannee haasofnee dabarru warra isa nyaate garuu gubaa jirra, keessi isaanii gubata. Irriba nagaan rafan yoo callifne garuu isaan hin boqotu. Callisuu hin qabnu waa'ee nama kana. Waa'ee goota kanaa callisuu hin qabnu. Halkanii guyyaa yaadannoon Haacaaluus guyyaa tokkittii duwwaa waggaatti al tokkittii godhatoo hin taane yeroo hundumaa akkuma kenoo istiidiyoo koo keessa kaa'adde sagantaa koo hundumaa irratti mul'atu yeroo hundumaa akkas hojii keenya keessatti hojiin Haacaaluu mul'achuu qaba. Bakka dhabne hundumaatti qaxalee dhabne, goota dhabne, hayyuu dhabne, raagduu dhabne. Nuti gaafa kana goonu isaan irriba malee bulu. Nuti gaafa Haacaaluu dhaadannu, nuti Haacaaluu gaafa yaadannu isaan hin rafan. Siree isaaniif isaantu beeka. Irriba rafan garuu dhibban kana seetti hima. Rasaasaan dhaanee ajjeesan rasaasaan dhaqanii ajjeesuu duwwaa miti. Gumaa baasuun gaafati goota kee faarfattu isaan halkanii guyyaa irriba malee bulu. Kanaaf kanarratti jabaadhaan isiniin jedha. Adaraa Rabbii, adaraa Waaqa waan amma isiniin jedhe kana sagalee Haacaaluu, albeema Haacaaluu kan hamma dandeessanitti hundi keenya wal qixa Haacaaluutti dhiyoodhama. Maatii ijoollee isaa duwwaa, haadha manaa isaa, obbolaa isaa, ijoollee ollaa isaatii, hiriyoota isaatii duwwaa miti. Hunda keenyatu Haacaaluutti amma wal qixxeedha. Wal qixatti jirra.
Kanaaf sagalee ta'aa fi bakka dandeessanitti ekeraan sahabu qottu albeema saaga hamma dandeenyetti biyya alaa kana keessatti hawaasni Oromoo keessumaa magaalota lafa Oromoon itti baay'atu akka Minnesota, Kanaadaa keessaa immoo akka magaalaa Torontoo, Calgary, as magaalaa Edmonton iddoo adda addaa keessa jiru hawaasni Oromoo hawaasa naannoo keessanii wajjin dubbadhaati hawaasni bakka bu'ee maxxanfamuu danda'ama ta'ennaan asitti maxxanfame hundi keenya mana keenya keessaa qabaachuu qabna. Seenaa rikardiin haaraan cabuu qaba. Akka Itoophiyaa duwwaatti otoo hin taane akka Afrikaatti gurgurtaa albeemii yeroo isaan 300,000 500 jedhan sun salphaadha. Uummata miliyoonii 50 fi siidiin 200,000 300 gatiin qabdu. Lama 300 gatiin qabdu. Miliyoonii 10tu gurguramuu qaba. Kanammoo irratti hojjechuu qabna. Tokkoon keenya dirqama furanne har'a siidiyaa caalu yoo bittan kana boodan bittan hin jiru. Raawwatee jechuudha. Isa dhumaa kana garuu harka keessan keessa kaawwadhaa. Warri illee ijoolleen bituu hin dandeenyeef warri bituu fi dandeessan bitaa fi kennaa walii kennaa irreechi dhufaa jiru kanas ittiin yaadannaa goota keenya yeroo hundumaa ittiin dhaadannaa hin boonyu kana booddee waa'ee caaluuf hin dhaadanna ittiin garuu irriba dhabsiifna warra nyaate kana. Kana isitti muraa fi ulfaadhaa warri hojii amma waa'ee riippoortii YouTube riippoortii godhaa jirtan irratti hojjechaa jirtan hundi keessan galata guddaa isiniif qabna. Adaraa amma dandeessanitti dirqama kana fudhadhaati bakka jirtanitti akka irratti hojjettan ammas dhaamsa isinii dabarsa. Artistoota warra kana booda dhufuuf illee haamilee guddaa ta'aa jira waan ta'eef hojii isin hojjettan hojii salphaa miti. Ulfaadhaa waan na dhaggeeffattanii fi horaa bulaa yeroo kana caalaa isinirraan fudhadhu. Sagantaa biraa immoo magaalaa Edmontonitti gaafa 29 qeerroo fi hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton akkasumas waldaan dubartoota Edmonton qopheessee jira. Guyyaa hiriira jira. Galgalammoo yaadannoo Hacaaluutu jira. Irratti hirmaadhaa isiniin jenna. Ulfaadhaa hawaasni magaalaa adda addaa keessa jirtan dura ta'an hawaasa koree warra albeema Hacaaluu irratti hojjechaa jiru kana wajjin akka wal quunnamtanii hawaasni silaa utuu ispoonsara gootanii CD irraa fuutanii hawaasa hundumaatti gurgurtanii fi baay'ee hojii bareedaa hojii ajaa'ibaa hojjechuu dandeenya. Dirqama kanaaf fudhadhaa. Individually magaalaan keessa jiraadhu keessatti an ofii koo ittiin fuudhuurra hawaasni magaalaa kanaa yoo fuudhee garuu dirqama hunda keenyatti kenne baay'ee bareedaadha. Iddoo adda addaa keessa jechuu kooti fakkeenya magaalaadhuma kanaan fudhadhe. Kanarratti hojjettanii baay'ee natti tola. Horaa bulaa deebana yeroo baay'ee isinirraan fudhadhu nagaan jiraadhaa.